Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuune kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dakariirtu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya har'a deebi'ee kophaa ku dhufee jira. Daawwattoota keenya meeshaa obboleetteena Haliima intala Asallaa jechuudha qabadhee isinii dhufe. Daawwattoota keenya meeshaan obboleetteena Haliima meeshaa baay'eedha, tokko lama miti. Tokko tokko isaatiin isin agarsiisa gatii isaa wajjin agaruma viidiyoo kiyyoo hojjetuudhaan share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina. Daawwattoota keenya warroon lakkoofsa bilbilaa barbaadan warri meeshaa xarabachuu barbaadan jechuudha. Duwwaa 977 jechuudha. Nu dubbisuu dandeettan karaa WhatsApptiin karaa imootiin irra caalaa karaa WhatsApptiin yoo dhuftan baay'ee bareedaadha. Waa hedduu qabachuudhaaf WhatsApptuu iyyuu irra gaariidha jechuudha. Daawwattoota keenya karaa WhatsApptiin kootana dubbisaa isiniin jedha. Warri WhatsAppin qabnallee gadi buusaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya kallattiimaan meeshaa obboleettiin Haliima haala kanaan dardarree jirra. Isin agarsiisa hagaruma viidiyoo kiyyaan wajjin tura isiniin jedha. Daawwattoota keenya like gochuu hin irraanfatina. Hayyee daawwattoota keenya amma kallattiimaan gara meeshaatitti yoo isiniif zoorsu kaameraamaaniin qabu waan ta'eef anuma isinii waraaba. Meeshaan obboleettiin Haliima kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaa xiqqaarraa guddaatti qabdi. Sagalumaan wajjin turuudhaan daawwadha isiniin jedha gatii isaa wajjin isiniif ibsa. Meeshaan obboleettiin Haliima meeshaa har'aa kalee bitame osoo hin taane meeshaa nu bira turedha. Ammallee wanti dabalatteetu jira. Nu biratti rattabattee haala saniin galfataa jirti. Tokkoffaratti eelee buddeena qabdi. Eelee tana isin hunduyyuu ni beeytanii eelee buddeena baay'ee bareedduu taatedha. Gatiin isii qarshii 7,000. Amma yeroo ammaa 7,500 taatee jirti daawwattoota keenya. Lamaffaratti maashina daabboo qabdi. Maashinni daabboo kun yeroo ammaa kana qarshii 12,500 ta'ee jira. Isiin garuu 9,500 bitattee yeroo sanitti na bira tursiifattee guraama fudhattee galfachuudhaaf taatee jirti. Meeshaa bitatanii ol kaachuun kanaaf fayyada. Kabiraa immoo firinii xiqqaa kana qaataa na bira bitattee kaattee sillee jechuudha. Qarshii 11,000 bitattee obboleettiin teennaa Haliiman jechuudha. Wanni kana beekanii nama hedduu bitee duraan amma garuu waddalee jennaan isiniin dhiisaa isiniin ofirra dhiiseera namni hundu abbaa lamaatii keessatti oobinii qaba. Oobinii keessatti immoo kan ittiin hojjetattu haala kanaan siiniyyee bitattee jirti. Illee amma kaameraan fi waraabuuf isin tajaajiluu hin tolin malee ofii isaatiif keessa illee qaba. Siiniyyee afurii haala kanaan wajji bitattee addatti bittee isa keessa fayyadamuuf jechuudha. Daawwattoota keenya meeqaan bitatte isin fakkaate yeroo sanatti qarshii 11,000 bitatte amma yeroo ammaa qarshii 17,000 galee jira. Kana meeshaa bitatanii gizeen kaachuun kana obboleeyyan teennaa naqaa wanni gizee amma waan waddadu malee waan rakkasuu hin agarre jechuudha. Daawwattoota keenya wanni hunduu guyyaa guyyaatti dabalaa jira. Hin shawwadamina birrii baankii keettanii wanni dabalu hin jiru achuma taa'ee isin eeguu malee meeshaa bitattan meeshaan ni dabala. Yoo dandeettanii aqimii qabaattan lafa bitattanii ol kaattan baay'ee bareedaadha. Sababni isaallee daawwattoota keenya yeroo ammaa namni tokko har'a lafa bitee 5 booda yoo gurgurate hixifii irraa dabalaa fi hixifii irraa argata jechuudha. Daawwattoota keenya akkanumatti birrii baankii yoo teessistan gizee isin galtanitti birriin baankii teettu humni isii gadi bu'aa ta'aa wanti hunduyyuu ol waddadaa birriin teessan homarraa ooluu hin dandeettu jechuudha. Daawwattoota keenya haala saniin ni miidhamtanii. Kanaa jecha naqaa warri biyya namaa artan isin jedha daawwattoota keenya. Kan itti aanu siinijee firiniiti. Siinijeen firiniituun qarshii 2,000 bitamte xaamni isin agarsiise kana rakabooti abbaa gadaa qabdi obboleettiin teennaa. Rakabooti abbaa gadaa ni beeytanii kun isa kana obboleettiin teennaa haa argituuf malee namni rakabooti abbaa gadaa hin beekne hin jiru. Kabiraan mootiyyuu rakabooti ifaati. Innillee kunuun as jira siinii isaa wajjin fermeelloo isaa wajjin kan ixaan xaarfatan qaba. Waan hundi isaa wajjin kun as jira jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu mootiyyuu saanii giloobaalidha. Global sahan inni kun akkatti guddarraa qabee hamma xiqqaatti haala kanaan daradaramee as jira jechuudha. Daawwattoota keenya global sahanii gizee san 5,000 bitatteetii nama 5,500 galee jira. Kabiraa immoo saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzii kun xiggisan jirti daawwattoota keenya isii boorasan jechuudha. Gizee san isiin 2,200 bitatte amma garuu dabaltee meeqa akka taatee beektan daawwattoota keenya. Baradistii abbaa 6 qabdi. Baradistiin abbaa 6 qarshii 4,200 gurgurama. Abbaan 7 4,800 yeroo ammaa kana abbaa 7tu argama jechuudha. Daawwattoota keenya isii ture jira meeshaan isii joogii warqaammaa qabdi. Joogii warqaammaa kunoo kan akka gizee duraa bitatte jechuudha. Ammallee dabaltee bitatte waan ta'eef kunoo ammallee kana biteefi jechuudha. Daawwattoota keenya addaan joogiin kun kala warqaammaa haa ta'u malee jechuudha. Mee jooginnati isaa laalame kuni kunoo akka kubbaa yookaan geengoodha. Kun immoo haala kana jechuudha. Daawwattoota keenya diizaayinii garagaraati. Hayyee daawwattoota keenya kan itti aanu
kassaalaa qabdi tallaajaa qabdi daawwattoota keenya kunoo kassaalaallee kan yeroo hunda banee duuba dura isaa isin agarsiisu isuma bitee bisilleedhaaf kunoo isa kana qabdi jechuudha kassaalaa kana qabdi tallaajaan kunillee qarshii 30 ni beeytanii hunda keessaniifuu nama hedduu isaatii bitee qabannaan harkisaa keessa jira jechuudha gizee mana galee irratti hidhama sababni isaallee yoo fe'ame akkasitti ni caba jechaaf irraa baya jechuudha daawwattoota keenya kan itti aanu roottoo guddaa qabdi roottoon guddaan isa kana roottoon kun roottoo tokkoffaa lammaffatu jira daawwattoota keenya akka hin shawwadamne isiniin jedha roottoon keessaa kun akkatti gabarii qabu gurraachaan ta'e darachaan ta'e tokkoffaadha kan mootuyyuu karaan isaa duubaa fi keessaa wal fakkaatu lammaffaadha jechuudha daawwattoota keenya hin shawwadaminaa gizee meeshaa bitattan isiniin jechuu barbaade abbaa feetan rayyoo bitattan namni marti dhugaan dubbatu waan ta'eef of eeggannoo godhaa isiniin jedha daawwattoota keenya kan itti aanu mootu saanii raaniidha saanii raanii kunoo daawwattoota keenya kunoo bakka san jirti jechuudha daawwattoota keenya saanii raaniin kunoo achi jirti gatiin isillee qarshii 3,000 fi 600 kana fakkaatti saanii raaniin kan itti aanu saanii raanii maashina bishaan ho'isu qabdi maashina juusii qabdi maashinni bishaan ho'isu kunoo as jira daawwattoota keenya kunoo maashinni bishaan ho'isu isa kana maashinni juusillee isa kana jechuudha daawwattoota keenya kallattiimaan maashina juusillee maashina bishaan ho'isullee kana fakkaata kabiraan mootu maashina bishaan ho'isuuf maashina juusisintime maashina shunkurtii maankaa fannoo qabdi maashinni shunkurtii eessa jira kuno maashinni shunkurtiillee kana maankaan fannollee kaartoonii keessaan baane lakuunno achi jira jechuudha daawwattoota keenya meeshaa kana yeroo akkatti zirtiriidhaan kan agarsiisu jechuudha meeshaan kun gizee na bira turetti rakkoo tokkollee hin qabu gizee gara maatii ta'ee gara kaawwatan fira bira ta'ee bakka fedhallee ta'u yeroo kaayyattan haala kanaan addaan baasee viidiyoodhaan yeroo ergeef abbichi jechuudha meeshaan meeqa akkasii deeme akka meeqachi kaatanii beeka jechuudha ana bira ture garuu gizee madeemu san addaan baasee irra deebi'ee laakka'ee erga waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabu kana fakkaatan jedha daawwattoota keenya meeshaa ofii abbaan tokko laallatee akkanarraa tarkaabatuuf haala kanaan itti siqee bareechiisanii mul'isa jechuudha daawwattoota keenya amaana ni jabaatti nama amaana nama eegee galmaan ga'u rabbiin haa taasisu illee du'aa nu godha isiniin jedha daawwattoota keenya hayyee keessatti istoofii isaa jira istoofii isaa kun as jira hayyee kan itti aanu isaanii zirgii firee 24 qabdi obboleettiin teenna kunoo firee 12 diizaayinii kanaan bitee fi jira jechuudha daawwattoota keenya firee 12 kana ka fakkaattu firee 12 ammoo haala kanaan diizaayiniin kun baay'ee bareedaadha ani baay'ee irra jaaladha garuu amma dhufee kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya haala kanaan firee 24 bitattee ertee obboleettiin teenna isaanii zirgii kan itti aanu ammoo mandajaa kaarabaati mandajaa kaarabaa hundi keessanii beekan kan achi jirti saarbisii warqaammaa ka amma dhufe bitatte meeshaa kana ka amma dhufe keessatti ka bitatte jechuudha daawwattoota keenya saarbisii warqaammaan tun baay'ee jeexii fi bareeda taatee dhufe jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaatti saarbisii warqaammaan baay'ee namatti tolti ka biraan mootu saarbisii warqaammaa feermusii aadiyyaa lama qabdi jookii reefsiin tagarseera kan bitatte kare dura bitattelle jookii sin tagarseera feermusii aadiyyaa lama qabdi tokko kalarii kanaan ta'e wal fakkaataa argachuu hin dandeenye jechuudha daawwattoota keenya feermusii aadiyyaa gizee wal fakkeessine binne numatu garagaraa walitti guree wal fakkeessine malee wal fakkaataa ta'een dhufu jechuudha daawwattoota keenya kanaafin argachuu waan dandeenyeef kalarii adda addaa bitee fi rakkoo hin qabu mana keessatti itti fayyadamti ka geexitii osoo hin taane ka mana keessatti waan ta'eef haala kanaan bitee fi jira isiniin jedha daawwattoota keenya waan haga ammaan hojii turtanii daawwattaniif guddaa isin galateeffadha viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata laayik godhaa sheer oliif godhaa isiniin jedha hiriyoota isiniif sheer oliif godhaa na jajjabeessaa viidiyoo adda addaa qabadhee isinii dhufa daawwattoota keenya kadir saamillee nu jajjabeessa subscribe nu godhaa irratti viidiyoo irratti gadi dhiisaa irra daawwattoota keenya ammaaf xumuree jira assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu